Himbohin. Sinigale waan kana jira jechuudha. Rakkinni dubartoota Oromoo kan biyya Arabaa keessaa fi Suudi Arabiyaatti dhiirri dhugaan isin hin jaa. Amma immoo nama jeestanii galchuun nama hojjisaa bar wallaahi. Kan jiru dhiiga namaa baasuu deemna. Mee kuma shantam galcha. Taataabii kuma shantam oofaa. Koppilinki illee oofaa. Koppilinki tan oofaa please. Dhiigni kun si haa ba'u yoo barbaadan ba'uu dhiisaa. Yeroo takka komentii isin duraan cifaa taataabii koppilinki godhaa daqiiqaa 10. Laki. Koppil kubaa godhan rakkoon isi yaada keessan komentiin ibsattanii jeetiin komentii isinii bane malee silaa isin duraan cufa ture. Naaf obsigaa yeroo takka. Dubbaddo. Ani maal jechuu barbaadeeti komentiin cufin hidhis bani komentii bani. Komentiin hin bane yaada keessan ibsattan daqiiqaa 5 koppilinkii tan oofaa namni 458 kun oofaa koppilinkii taataabillee oofaa. Sigalee nama nuudhu nama laal taataabiif koppilinkii tana keessatti namoota jajjabaan nuudhuufa. Sigalee namoota sagalee qabu namoota dhageettii qaban akka dhiiga obboleettii teenya baasuu deemna. Dubbadhu Muniir isiniif hin bane daqiiqaa 2 booda. Okay. Laal waan tokko jira obboleeyyan keenya sagaleen kiyya ni dhaggeeffamaa mi? Ni dhaga'ama yaa. Laal yoo namni dhufee koppilinkii sii godhee taaptaap sii godhee tiktokiin kun taaptaabii fi koppilinkii barbaada. Hawaasni keenya Oromoo keessaa fi Suudi Arabiyaa ani komii guddaan irraa qaba. Yoo isaaniif sagalee taate si jala hin deeman. Feemasa jechuun amma ati ammatu feemasa. Ani si booda maqaa kee kaase amma mijoota akka dhufeeti obboleettii dhuftee boocheenatti reefka isii barbaadu jirra. Isiinis wanta keessa gaara keessatti darbamte ilaamaa reefki isiin argamne. Ani amma ittiin siimaan jeene. Maaliif ni beektaa? Isiin hundi feemasa. Feemasummaa nama biraa hin barbaadina. Yoo isin wal jala yaatan isin hundi feemasa kanatti amana. Kanaaf duraan dursoo mucayyoo garaa qabdu lakkuu lama. Muniir warningiin akka inni jira tiktaak warningiin akka inni jira bas irraa hin baa tiktaak na baase. Maamme. Beesa oofaa koppilinkii Muniir dubbadhu. Yeroo takka na dhagaye maamme. Ati koppilinkii tana kuma shangalchaa wallahi warningiin akka inni jira diimtuu. Komentii fi piicharii atirra keette kanaaf Haasi ati kana haasi. yaa isa kaasi suura makee yookaan waan biraa irra godhishi koppilinkii haa godhan hin banini komentii ashangulliitii boo'ichaa uummanni yoon baratan isaa baradhaa yaa Oromoo komentii yeroo namaa kenna ashangulliitii boo'ichaa dhiisa nama adda baatti tokko. Sheekoodhaa sagalee walii ta'a. Uummanni kun bakka kijibaa fi nama arrabsaa osoo taate nama meeqatti isa daawwata. Kuni bakka dhiiga namaati koppilinkii fi Suudii kan harkaa qabu kana hojii jechuudha. Nu hojiidhaan komentii bani nu hojiidhaan Ahmada hojiidhaan dhiiga ijoollee tanaa ni baastan yoo jenne ni baasna ja'atii komentii irra barreessa. Ni baasna isin hojii baasnaa ja'atii barreessa bani komentii. Bro laal ijoolleen tanaa jechuun mucaa kana faade ijoolleen tanaa jechuudha. Faduu isaa kutu dantaa isaa irraan qabu taaptaaf koppilinkii godhaa yoo dhugaan isii haa ba'u dhugaan dubartii haa ba'u jettan laal Muniir meetta taanii nu osoo hin ta'ini Muniir waan tokko jira wanni ati naa beekuu qabdu Muniir kiyya biyya Arabaa kana keessa nu jira nu beeka biyya Arabaa kana keessa an yeroo hunda niin dubbadha akkuma kee niin dubbadha garuu an akkamittiin dubbadha dubartii Oromoo tana maaf miidhaniin jira yeroo hundaa akkuma niin dubbadha jechuun maaliif dubartii Oromoo tanaan miidhamtuudha irraa maallaqa nyaata lafarraa bita ilmoo irra dhala gara dhiisa maqaa arrabsa baangaalis akkas godhe Suudaanii akkas godhe jaan dubartii Oromoo miskiina mana Arabaa Meena guddise yeroo takka meena guddise. Uummata kana jechuudha. Siin guddisa. Bar obboleeyyan kiyya yoo nama tokko reefki ammalaa mucayyoo qabbandeessan hanqamta akkana jala deemanii Dubaayitti duute maallaqa walitti baasanii waa hundaadhaan cinaa dhaabbatanii uummanni Dubaayii uummata Dubaayii dinqisiifadha. Kitaabuu ijoollee shawaa baay'een dinqisiifadha. Hanqamichi obsa hedduun dinqisiifadha. Gurbii keessatti dhufanii akkamitti yoo san maallaqas baasanii waa hundaas godhanii waa guddaadhaan arrabas nurraa qabanii nu hojiidhaan sifa hojiidhaan dhaabbachaa jiran akkamitti yoo san baasaa jira. Amma nuti haqa ijoollee teenyaatan amma nuti nama takkaa miti nama sadii jechuudha tana wajjin nama sadii lubbuu nama sadii jennu harkaa bahee jechuudha. Haqa silaa ta duraa san haqni silaa bahee
tuni hin darbamtu. Ta lammadaa silaa bee ta sadaffaa kun hin darbamtu. Amma sadaffaadha. Ni akni beeytan. Nu wajjin hin dhaabbatan ispeeshaalii uummanni Harargee. Haqa keessan irratti ciccitanii nama cinaa dhaabbachuu hin beeytan. Jaalattanuu jibbitanii fudhadhaa. Yoo isin ciccitan Oromoon kutaa 11 isin bira dhaabbata. Amaarritti jireen Soomaalee namni shamaraaf dhaabbatu humna godhatee waliin dhufee wanta jira. Munir yeroo takka akka gootu Munir akka gootu viidiyoo kana messenjera kee jalatti ergeetiin jira. Mee telefoonaan sagalee Oromoon isaa dhageessu. Mee sagalee bani telefoona kiyya kanaan sagalee dilas hin dhageessifne Oromoon isaa dhageessu. Si jalatti ergeen jira messenjera kee Munir Abubakar Kajoo jalatti hin ergee. Mee fidii dhageessisi viidiyoo achi jalaa daawula gaggodhii gabbuusi sagalee dhageessisi jecha Oromoon tun isaa dhageessu. Isin galee akkasi kuma qabaadhaa. Hanqa haqni dubartii Oromoo bahutti hanqa dubartiin Oromoo du'u bar maallaqa irraa nyaatanii kafeetanis gootanii sanbira dabartanii ajjeesu dabartan lubbuudha. Piliis taaptaaf qophiileen ofaa wallaahi warniingi diimtu na gaafatee jecha tiiktaak. Anaa gubatu dhimmallee irraa hin qabu siigalee feemasummaa irraa dhimma hin qabu hafaloo kuma dhibbaa ol qabu dhabuun ture tiiktaak kudhan faan dhabuu ture tiiktaak irrallee dhimma hin qabu. Isin galee feemasni Oromoo kanneen asirra deemaa jiran uummata hafuura ajaa'u kuni tortoroon kun eessa kutan. Deengadda gaafa udduun dubartii gabbaa turraa iyyuu turtanii. Udduu dubartii irraa akkasitti dubbattanii. Reef kana marraa maan dubbanne. Na dhaggeeffadhu haa. Mee silamaa mee miira keessaa ba'e mas boodaas numa seennaa guyyaa guyyaarraa sa'aataatti seennaa ma booda rakkoon hin jiru. Ani komii qabaa eenyurraa komii qabdaa yoo jette ani amma fakkeenyaaf shamara shawaa maaliif sagalee taafama dhiyootana shagara maaliif si hojii dhaabbatan. Uummanni wallaggaa si hojii dhaabbatan Harargee rakkoo qabdi. Laal Munir laal Munir asirra yeroo tokko hin abootu la koy rakkin beeka sanillee naaf galan hin beeka amma duraan iseen hin beeka san argeen ture gaafa michiyyoo Harargeetiif attaa darbasaniif illee wanna taanu nu faana dhaabbachuu diidan hin beeka wanni ati naa gootu michiyyoon duute tuni Arsii ta'u Baalee ta'u Jimmaa ta'u Harargee ta'u hin beekamne amma dura laal wanni ati naa hubachuu amma ajajaa kan mammaa kana irratti adeemu. Dhaggeeffadhu haa wanta uummata haa. Naani sanirraa. Nggak, ama micoon tuni dhaggeeffadhu laa micoo tana laa micoo tana ni beekte micoo tana laa micoo tana ni beektanii mee ni beektanii micoo tana beeknu okay ajjeesaniiti gaara keessatti darban baatuma kana iyyeeti dadhabadhee dhiise. Obboleettiin dhuftee jirti. Oke Ahmadottiin si ergaa Ahmadittiin si ergaa jedhi sitti erguu barbaade. Anaa si barbaadu ati dhimma kana fitti aniifadhee jechuudha. Michiyoon tunis tasliisitti ajjeefamteeti wanta darbamte. Namni ajjeese san beekamee jira. Garuu yoo isin wajjin dhaabbanne waan takka godhuu hin dandeenye. Dhugaa jirtu isin. Michiyoon tuni ijoollee baddeessaati. Ajjeeste dallaalasiiti maana jalaa badde jettee ajjeeste sanuu shamara ajjeeste qophiileen kee ofaa gaaratti darbite jechuudha. Obboleettiin kunoo dhufte booda siif hin fida obboleettiin dhufte haqa si haa dubbattu sitti hin kana. Kanaaf dhoo hawaasni keenya nu bira dhaabbanne waan takka godhuu hin dandeenye. Akkana ajjeesanii darban akkana ajjeesan silaa irraa haa mucoon tun baate mucaan tun ajjeefamtu. Tanaa baasuu dadhabnee jira. Kanaaf yoo nu wajji dhaabbattan wajjumaan dhaabbanne. Yoo hin dhaabbanne humna fiduu hin dandeenyu. Takka takkaan ajjeefamta warri biyya Arabaa keessa jechuudha. Yaa Munir keenya laal rakkoon shamarran biyya Arabaa takkaa lamaa miti. Amma wanni laal mee Munir amma laal dubbiitti mee tanaa oofnu laal amma Munir na dhageeffatu. Obboleettiin warra dubbachuu dandeenyu gurbee takkaa laal Munir keenya akki gootu. Lakkoofsa akka tuqite. Laal Munir dubbii lama dura kan waa'ee masraa kana haasa'u kanallee itti deebitaa dhiise dubbii Takkuma. No, takka masraa kana kinoo ijoollee tana sheer itti godhee isii haa fidu ati sheer godhaa ijoollee tana naa fidaa piliis reefki namaa ni ba'a dhiigni namaattis ni ba'a ajjeesee namni masraa nama darbuus hin jiru aramni if abdatee if amanee biyya kaameraa qabdu biyya saatalaayitii qabdu biyya teknooloojiin guddatte biyya diinagdeen guddatte keessatti reefka namaa fidee namni masraa namaa keessa kaa'uu hin jiru yoo taates ijoolluma biyya Arabaa tana akka buufatee jaazaa masraa keessatti isii tana taaptaaf godhanii yoo kaa'uu jechuudha. Waan isin harkaa qabdu maallaqa sillee ta'u saamanii ol deebiteen nama nu himatti ol deebiteen nu xiqqeessiti ol deebiteen nu qaanyeessiti maqaa nu balleessiti jaanii ajjeesanii masirratti darban malee miciyyoon tun
arabni ajjeesee fideechi darbuu sin jiru kanatti amana miciyyoon